Hello asham daawwattoota keenya kan ashamtek akkam nagaa fayyaa jirtu arraskooppii gababaa qabannee jirra akkuma dhufeetti jira barnoonni nuti haala viidiyootiin karaa salphaatiin afaan oromootiin isiniif dhiyeessaa jirru akkuma dhufeetti jira akkuma beekamu financial management irratti types of financial ratio isa ilaallee turre liquidity ratio ilaallee turre current ratio fi quick ratio jennee adda baafnee turre arrammoo activity ratio akkasuma kanneen isaan jala jiran hunda isaa kan laallu jechuudha. Namni channel keenyaaf haaraa subscribe like share godhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Amma gama qophii keenyatti haa dabarru. Okay, topikiin nuti har'a qabanne activity ratio kan jirurratti jechuudha or efficiency ratio jedhamee waama. Inni kun akkamitti akkaataa ittiin utilize goonu kan nuuf ibsuudha jechuudha. Inni kunis taayipiiwwan garaagaraa of jalaa qaba. Account receivable turnover, inventory turnover, account payable turnover, fixed asset turnover fi total asset turnover jedhee takka takkatti ilaallaa jechuudha isaan kanneen kana. Okay, isa kana erga akkanatti adda baafannee jalqaba irratti account receivable turnover ratio kajoo kana ilaallaa jechuudha. Inni kun maal akka ta'ee fi akkamitti akka shalagamu formula isaati waliin kan ilaallu ta'a. Okay, it is measure liquidity of a firm account receivables that is indicate how many time or how rapidly account receivable convert into cash during a years. Account receivable turnover jechuun qabeenya jechuudha. Qabeenya waggaa tokko keessatti account receivable jechuun liqii nuti nuuf deebi'uuf deemu jechuudha. Yeroo meeqa yookaan saffisa meeqaan gara maallaqaatti akka jijjiiramu kan ittiin ilaallu account receivable turnover jennaan jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Account receivable turnoveriin akkamitti akkaataa liquid ta'u akkamitti akka convert ta'u jechuudha. Gama kamitti gama kaashitti account receivable nuuf dhufu deemu how many time itti or how rapidly saffisa kamiin akkamitti akka nuuf deebi'u kan laallu ta'a jechuudha. Account receivable bakka lamatti qoodama inni kunis account receivable turnover fi collection period jennee adda baafna jechuudha. Account receivable turnoverin formula isaa yoo kan laallu ta'u net credit sales or total sales over average account receivable jennee adda qoqqooduu dandeenya jechuudha. Haala kanaan adda baafna jechuudha. Akkasuma average account receivable kan argachuudhaaf kunuuti average account receivable kan argachuudhaaf beginning account receivable plus ending account receivable over 2 goonee arganne booda total sales idhaaf hirraa jechuudha. Account receivable turnover isaa inni jalqaba isa kana jechuudha. Fakkeenya isaa yoo ilaallu ta'u account receivable turnover for ABC company for years 2000s akkuma fakkeenya as olitti kannetti jechuudha. Bara akkuma lamaata irratti akkuma as olitti kannee turetti account receivable keenya jechuudha. Net sales kan bara akkuma lama kunuuti akkuma 500 dhufaa jechuudha. Akkuma argitanitti akkasuma account average account receivable garuu 700 jechuudha. Yeroo kana 1,500 irraa yeroo 700 hir'isnu jechuudha. Lama tuqaa takka afur argannaa jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Maallaqni keenya san jechuudha. Hangam takkatti akka gama kaashitti jijjiiramu jechuudha. Yeroo lama takka afur shanitti taayimii san yeroo san fudhata jechuudha. How many times and how rapidly jedhami haala san karaa kanarra saffisa kanarra nuuf deebi'uu danda'a jechuudha turnoverin keenya jechuudha. Akkasuma account receivable turnover 2001 800 fi 75 net selling keenya akkasuma account average account receivable keenyas 800 fi 75 yeroo kana hir'uu waliif lama tuqaa takka afur dhufu wal qixxaanuuf dhufa jechuudha.
To compute average account receivable sum up last year's, the beginning of this year and the account receivables of the current year as divided by 2. Isa as armaan olitti argine kana yeroo laallu account receivable jalqabaatii fi bara jalqabaatii fi account receivable bara ammaa yeroo bakka lamatti baafnu ABC company account receivable are converted into cash 214 times in years. Waggatti yeroo lama takka afur irratti convert ta'a jechuudha. Caashin keenya jechuudha. Account receivable nuti namaaf kennine sun liqii nuti namaaf kennine sun yeroo nuuf deebi'u yeroo marsaa lama takka afuritti nuuf deebi'a jechuudha. Akkuma jenne jiddu galeessaan accounting receivable keenya shalaguudhaaf isa waggaa ammaatii fi waggaa jalqabaatii fi waggaa dhumaa yeroo walitti addaan qoodnu jechuudha. ABC company account receivable isaa waggaa keessatti yeroo lama takka afur gara maallaqatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sababa maaliitiin jechuudha? Sababa jijjiirraan account receivable filatamaa ta'eef preferable waan ta'eef jechuudha. Akkasumas ratioon average yookaan jiddu galeessaa kun jechuudha haala gadii ta'een dhaabbati tokko jechuudha liqii bilisa ta'een yeroo liqii dheeraa fudhachuu fedhus filannoo liqii gaarii hin taanee fi tattaaffii walitti qabuu gahaa hin taane yookaan maallaqa san imaammata san irratti poolisii gahaa kannuu dhabuu isaatiin 2.1 times jala ta'aa jechuudha. Amma account receivable garmalee ol ka'aa ta'uu isaan agarsiisa. Akkasuma bad debt or uncorrectable account receivables nu duraataa jechuudha. Jechuun liqiin keenya haala badaa keessa yookaan kan sirreeffama hin qabne yookaan hir'ina kan irra gaggeessu ta'a jechuudha. More restrict cash discount or no or little cash discount that could make sales to be too low. Account receivable our account turnover decrease, account receivable it is increases. Hir'ina maallaqaa kana jechuudha daran akka limit godha jechuudha. Akkasuma hir'ina maallaqaa akka xiqqaatu yookaan kan gurgurtaatis akkasuma akka gad bu'uuf kan hojjetudha jechuudha. Akkasuma account turnover keenya yeroo decrease ta'u account receivable or average account receivable keenya immoo increase ta'a jechuudha asirratti. Jiddu galeessaan ol ka'a garuu nuti turnover hin argannu yookaan tirfii hin argannu jechuudha. It is as a result of above factors akkuma olitti arginetti a firm could have poor profitability positions. Amma abbaan liqeesse kun jechuudha poor profitable position qaba jechuudha. Akkasuma the firm fund would be tied up in receivables its payment by custom are delayed. Abbichi akkanatti liqeesse kun jechuudha bu'aa gaarii hin qabu jechuudha. Akkasuma maallaqni dhaabbatichaa akkuma kaffaltiin kastaamaroonni raawwatamuun fudhatama keessatti akka fudhatama hin qabaannetti hisaabamaa fi jechuudha. Yookaan akka hin argannetti argama jechuudha yookaan rizaaltiin isaa gad bu'aa ta'uu isaa mul'isaa jira jechuudha. Abbicha liqeesse kana irratti jechuudha. As the ratio substance high than the industry average may suggest that a firm's more strict credit policy, short-term credit, and a more liable cash discount or large discount or sales increases. Isa kana irratti ratioon giddu galeessaa yookaan average ratioon baay'ee industirii keessatti yookaan oomisha isaa san irratti yookaan wanta isa inni gurgursan irratti baay'ee olaanaa ta'e yoo kan ta'u jechuudha. Rather than industry yoo kan ta'u ta'e poolisiin san jechuudha liqii daran daangeessaa jechuudha. Yookaan yeroo liqii yeroo gabaabaa godha jechuudha. Maaliif gad bu'a? Yeroo gabaabaa godhu qaba jechuudha. Yeroo dheeraa yoo kan godhu ta'e inni rizaaltii yookaan tirfii or turnoverin argatu gad bu'aa ta'a jechuudha. Akkasuma dhiyeessiin diskaawuntiidhaa maal ta'uu qaba jechuudha. Hir'ina guddaa fi
dabalii gurgurtaa guddaa ta'uufii qaba jechuudha. Large discount gurguruu jechuudha. Discount gad bu'aadhaan yeroo gabaabaa keessatti akkasumas sales increase godhee jechuudha. Gurgurtaa increase godhee hojjechuu qaba jechuudha. More restrictive credit selection and more rigorous collection effort for policy. Ammallee inni industryidhaaf hire ta'e kun jechuudha. Filannoo liqii daran daangeffamu godhuu qaba jechuudha. Gaappii yeroo sanii kaayuufii qaba. Akkasuma tattaaffii yookaan poolisiin walitti qabu cimaa ta'uu qaba jechuudha. Poolisiin kaashii account receivable kenne kan walitti qabuudhaaf cimina qabaatu ta'uu qaba jechuudha. Walitti sassaabuudhaaf cimina jabaa qabaachuu qaba jechuudha. Akkasuma the outcome of higher account receivable turn could be avoidance of the risk of bad debts and increase the firm profitability positions. Ammas faayidaan higher ta'uudha jechuudha. Account receivable turnover jechuudha. Tirfiin nuti argannu ol ka'uudha jechuudha. Turnoveriin keenya yeroo kan ol ka'u ta'u jechuudha. Maaltu uumama jedha? Balaa liqaa badaa irraa nu fageessa jechuudha. Bad debt irraa avoid nu godha jechuudha. Akkasuma increase the firm profitability position, a small fund tied up in account receivable and customers pay quickly. Akkuma jennee balaa liqaa badaa irraa nu fageessa. Akkasuma bu'aa dhaabbatichaa akka guddisuuf ejjennoo godha jechuudha. Akkasuma kaashiin xixiqqaa yookaan maallaqni xiqqaan account receivable keessatti hidhamee akka dhaabbatu godha. Akkasuma maamiltoonni dafanii kaffalaniif tattaaffii godha jechuudha. Maaliif account receivable keenya yookaan ol ka'u ta'e jechuudha. Turnoveriin isaa jechuudha. Akkasuma dhaabbanni tokko jechuudha. Maal godhuu qaba? High ratio is required for a form of efficiency converting its account receivable into cash. Ratioon isaa turnoveriin isaa maal ta'uu qaba? Higher ta'uu qaba jechuudha. Into cash itti jijjiiramuudhaaf. If available only credit sales should be used in numerators as account receivable arise only from credit sales. Erga kana ta'e jechuudha. Dhaabbanni tokko account receivable isaa gara maallaqaatti jijjiiruu irratti ga'umsa akka qabaatuuf ratioon olaanaan barbaachisaadha jechuudha. Yookaan account receivable ratioon isaa olaanaa ta'uun barbaachisaadha jechuudha. If available yoo jiraate garuu gurgurtaa liqii qofatu lakkoofsuu keessatti fayyadamuu qaba jechuudha. Sababni isaa account receivable isaa jechuudha. Gurgurtaa yookaan liqii irraa kan ka'uudha jechuudha. Yeroo walitti qabamu jechuudha. Kanaafuu account receivable yoo high ta'e irra bareedaa ta'a jechuudha. Turnoveriin keenya yoo high ta'e namaafis liqeessuudhaas bad debt avoidance nurraa godhuu danda'a jechuudha. Inni biraa average collection period kan akka accounting or activity ratio keessaa inni itti aanu average collection period jechuudha. Average collection period jechuun guyyaa 360 keessatti kaashiin hammam takkatu guyyaa tokkotti galaa jechuudha. Kaashiin keenya hammam takkatu gala jennee kan ittiin ilaallu jechuudha. Define represent average length of time firm must wait to receive cash after the making sales. That is indicate how many days a firm take to convert receivable into cash or number of days sales tied up in account receivables. Akkuma jenne dhaabbanni tokko jechuudha. Dhaabbanni tokko fudhatama gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf yookaan wanta inni kannesan gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf guyyoota meeqa akka itti fudhatu agarsiisuudhaaf maaltu fayyadamna? Average or receivable collection period kanatti fayyadamna jechuudha. Yookaan baay'ina guyyoota gurgurtaan account receivable keessatti raawwatamee hammam takka jennee kan ittiin madaallus yookaan kan ittiin measure goonu average collection period jennee waamuu dandeenya jechuudha.
account average receivable keenya fakkeenya isaati olii yoo halaalu ta'u formulaan isaa account collection average collection period equals to 360 day over account receivable turnovers. Account receivable turnovers jechuun maal jennee jalqaba maallaqa tokko hangam takkatti maallaqatti nuuf jijjiirama liqii nuti kanneen jennee kan laallu jechuudha. Inni average collection yeroo kam jennee jechuudha. Akkuma jennee guyyaa 560 keessatti kaashiin hammam takkatu guyyatti nuuf galuu danda'a jennee kan laallu ta'uu danda'a jechuudha. Okay, ogaa shalagnuu jechuudha. Or account average collection period kun formula biraatis qaba jechuudha. Receivable over average sales per day jennee shalaguus dandeenya jechuudha. Yeroo kana formulaan isaa erga kana ta'e asirratti kan laallu ta'a jechuudha. 360 irraa akkuma asirratti argine 2.4 yeroo 2.4tti kan convert nuuf ta'u laallee turre. Inni kun guyyaa meeqatti nurra fudhata guyyaa 168 keessatti maallaqni keenya kan nuuf deebi'u ta'a jechuudha. Asirratti reefu kan laalle san account or account receivable turnover san 2 akka ta'uu isaa arginee turre. Asirratti khasaaraa ta'uu isaa asirratti ilaalla jechuudha. Akkuma reefu ibsaa turretti bad debt irra jira jechuudha. Kanaafuu guyyoota 168 keessatti maal ta'a jechuudha. Gama kaashitti nuuf dhufaa jechuudha. Average yoo kan laallu jechuudha. How many periods or how many days in a firm converted receivable into cash jennee kan ittiin hisaabni yookaan kan ittiin measure goonu average collection period jennee beekuu qabna jechuudha. Account payable turnover ratio yeroo jennu faallaa account receivable turnover iti. Account receivable turnover maal jennee turre maallaqa tokko yeroo hagam takka fudhateeti yookaan yeroo meeqatti yookaan how many times irratti gama keenyatti maallaqni convert ta'ee jijjiiramaadha wanta nuti seel goone irratti hagam takkatti convert to cash nuuf ta'ee dhufannee ilaallee turre. Account payable garuu measure how rapidly creditors are paid. Saffisa hammam takkaatiin liqeessaadhaaf maallaqa liqeessaadhaaf deebifna nutummaanu maallaqa namni nuuf liqeesseef maallaqa namni nuuf kenne irratti yookaan nuuf liqeesse irratti saffisa hammam takkaan deebisne yookaan how rapidly or how many times accounts payable are paid during a year. Hammam takka yeroo hagam takkatti pay firraa goona hagam takka firraa kafalle yeroo jennee ilaallu akkuma asii gaditti ilaalluudha jechuudha. Example isaa formulaan isaa garuu account payable turnover in net credit purchase over average account payable jennee qabannaa jechuudha. Kana ta'ee 150 net purchase dha jechuudha. Akkuma fakkeenyatti akkasumas 30 ammoo average account payable dha jechuudha. Isa kana yeroo hirru yeroo 5 jechuudha. Marsaa 5tti a year during a year marsaa 5tti ofirraa kafaluu dandeenya jechuudha. Kafaltii namni nurraa qabu san marsaa 5tti kafallee ofirraa fixuu dandeenya jechuudha. It is a during a year paid. Interpretations assume industry average account payables turnover it is a 5 times yeroo 5 marsaa 5 jechuudha. The pay it is creditors lower time a years. Thus it may be rated a risky borrowers. Liqeessaadhaaf asirratti balaa yookaan riskii guddaatu jira jechuudha. Lower time creditoridhaaf jechuudha. Liqeessaadhaaf yeroo dheeraa fudhataa jechuudha. Liqii sun deebi'uunsaa asirratti riskii guddaa kan qabu ta'a jechuudha. Kun fakkeenya kanatti ilaalletti jechuudha. Ammas account payable type tokko of jalaa qaba. Average payment period jennaan jechuudha. Inni kun it measure the average length of time creditor must wait to receive their cash or simply the average time needed by a firm to pay its account payable to creditors or suppliers from which purchase made. Average payment period account payable akkuma average collection period jechuudha. Guyyoota 365 keessatti
liqeessitootaaf hammam takka kafallaa guyyoota hammam takkatti kafalla jennee kan ittiin ilaallu jechuudha. Guyyoota 350 keessaa account payable turnover isaa san hagam takkatti kafalla jennee kan ittiin ilaallu average payment period jennaan jechuudha. Akkuma fakkeenyas jalatti ilaallatti XYZ kaaffeen guyyoota 360 keessatti marsaa meeqa kafallee account payable turnover walirratti marsaa 5 nurra fudhata jechuudha. Marsaan 5 kana waggaa tokko keessatti waggaan tokko meeqa guyyoota 360 guyyoota 360 kanaaf liqii nurra jira as olirratti liqii kana kaffaluudhaaf jechuudha. Maal godhu qabna marsaa 5 kafalla jennee himnee turre account payable irratti marsaa 5 kanaaf yeroo hir'uu amata waggaa tokkoof jechuudha guyyoota 700 fi guyyoota 72tti ofirraa kaffallee fixuu dandeenya jechuudha. Guyyoota 72 keessatti marsaa tokko kafalla 72 dhufarrattis marsaa 2 jennee kafalla osoo deemu marsaa 5 guutuu dandeenya jechuudha kaffaltii ofirraa kaffalluuf. Kanaaf haala kanaan ofirraa kaffallaa jechuudha. Assume suppliers on the average extend say 60 days credit terms. In terms XYZ Cafe will give a low credit ratings that it is a risky borrowers. Asirrattis liqeessaadhaaf hedduu riskii kan qabu ta'a jechuudha. Guyyoota marsaa 5 kana guyyoota 72 eegee marsaa tokko kaffaluu jechuun namticha liqeesseef riskii guddaatu irratti uumama yookaan dhiibbaa guddaatu uumama jennee measure goona jechuudha. Inni sadaffaatis inventory turnover jechuudha. Inventory turnover inventory is converted into sales or account receivable. That is how fast inventory is sold or turnovers. Inventory yeroo jennu meeshaan keenya san jechuudha. Inventory jechuun meeshaadha. Meeshaan keenya kun hagam takkatti gurguramee jechuudha account receivable ta'a yookaan kaashii ta'a jechuudha. Hagam takkatti jijjiirama jennee kan itti ilaallu inventory turnover jechuudha. Hagam takkatti gurguramaa kan jennee ilaallu jechuudha. Inventory nuti fidne kun hagam takkatti akka gurguramu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, formula isaa ilaallu inventory turnover in cost of goods sold over average inventory jennee measure godhuu dandeenya jechuudha. Average inventory kophaa isaatti yoo nuuf hin kennamne akkatti itti barbaannu average inventory equals to beginning inventory plus ending inventory over 2 jennee argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirratti arginetti akka inventory turnover for ABC company for 2001 example asirratti kan irratti cost of goods sold keenya 1,000 ture. Akkasuma beginning inventory keenya 950 ending inventory keenya 1,900 yeroo lamaaf hirru waliigala isaa 0.7 times hagam takkatti average dhaan nuuf gurguramuu danda'a jechuudha. Yookaan hagam takkatti sales nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Inventory keenya kun yeroo 0 yookaan duwwaa tuqaa 7 yeroo duwwaa tuqaa 7 keessatti saffisaan rapidly jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kun karaa salphatti dafee akka jijjiiramuuf karaa kan banudha jechuudha. Interpretation: the ABC company inventory sold out turnovers 0.7 per years. It is high inventory turnover ratio better than low ratio. Akkuma jenne inventory keenya asirratti high dha jechuudha. Into better than a low ratio. Ratio xiqqaarra isa kanatu bareeda jedhamee measure godhama jechuudha. Inventory turnover significance higher than industry average indicates. Inventory turnover in Kenya industry average irratti yeroo high ta'u maal nu argamsiisa superior selling practice and improve profitability as less money as tied up in inventory. Hangi nuti gurgurannu jechuudha superior nuuf ta'a jechuudha. It is high superior selling nuuf ta'a jechuudha. Maaliif akkaataa fakkeenya asii olii kanaan jechuudha. Akkasuma improved profitability bu'a qabeessa nuuf ta'ee mirkanaawaa jechuudha. Maallaqa xiqqaadhaan wanta tokko yeroo gabaabaa keessatti gurguru meeshaa inventory keenya yeroo gabaabaa keessatti yoo kan jijjiirru ta'u maal jedhama
it is inventory turnover jennee waamuu dandeenya jechuudha. If possible problem of high inventory turnover, yoo inventory'n keenya overii ta'e hoo maaltu akka mul'atu asii gaditti kan laallu ta'a jechuudha. Okay, the first possible problem of high inventory turnover, rakkoon inventory turnover'n high ta'uudha. Rakkoo maaliif fideenee yoo laallu ta'u, it is very low level of inventory or under investment in inventory. Sadarkaa inventory gad bu'aa godhachuu baay'ee gad bu'aa godhachuudha. Investment keessatti sadarkaan inventory gad bu'aa ta'a jechuudha. Akkasuma lost sales due to insufficient inventory or risk of out risks. Ammas adeemsa gurgurtaan sababa inventory gahaa dhabuutiin insufficient ta'uu isaatiin jechuudha. Inventory'n isarraa kan ka'een maal ta'uu danda'a jechuudha, baduu ta'uu danda'a jechuudha, yookaan risk ta'uu danda'a jechuudha. It is risk of out of stock ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma inni itti aanu it is stoppage of production process for manufacturing firms. Inventory'n kun jechuudha inventory'n turnover'n adeemsa oomisha dhaabbilee oomisha dhaabuu ta'uu danda'a jechuudha. Oomisha kana dhaabuu ta'uu irraa kan ka'e inventory'n keenya rakkoo yookaan problemii fiduu danda'a jechuudha. Inventory yeroo ol aanaa ta'u irratti jechuudha. Oomisha tokko oomishuu dhaabuu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma yoo inventory'n keenya gad aanaa ta'e yoo inventory turnover'n keenya yoo gad aanaa ta'e wantoota armaan gadii kan nurratti measure godha. It is the first cost of fund locked up or tied up in inventory or opportunity costs. Yoo gadi bu'aa ta'e jechuudha inventory'n keenya kun jechuudha. Inventory'n inventory fi investmentiin garmalee hojii dhaabuu ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan gatiin isaanii gad bu'iinsaan hir'ina agarsiisaa jechuudha. Baasii maallaqa cufamee yookaan inventory keessatti carraan yookaan opportunity costiin adapt or block ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan hidhamuu danda'a jechuudha. Maaliif tied up ta'uu danda'a yookaan locked up ta'uu danda'a jechuudha carraan. Akkasuma deterioration and rental of spaces yookaan kiraa yeroo bakka kiraa irratti yookaan iddoo deterioration irratti dhiibbaa fiduu danda'a yoo inventory'n keenya low ta'e jechuudha turnover'n isaa. Akkasuma insurance cost, property tax and other inventory carry costs, baasiiwwan isaan kanaaf baafnu irraa dhabuu yookaan baasuu dadhabuu keenya irraa kan ka'een problemiin fiduu danda'a jechuudha yoo low inventory turnover ta'e jechuudha. Akkasuma inventory turnover'n akkuma account payability type tokko of jalaa qaba jechuudha. Average age of inventory jennaan jechuudha. It is the number of the inventory is keep before it is sold to customers. Akkuma jenne akkuma account payable irrattis guyyoota 360 keessatti liqeessitootaaf hammam takka kafalla guyyaa hagam takka keessatti kafalla jennee kan ittiin laallu account payable turnover jennee turre. Asirratti immoo hagam takkatti inventory nuti gurgurreessan jechuudha. Guyyaa hagam takka keessatti converted into cash or account receivable ta'uu danda'a jennee kan ittiin laallu average age of inventory jennaan jechuudha. Average age of inventory guyyoota 300 fi formulaan isaa 360 days over inventory turnover jechuudha. Inventory turnover'n keenya akkasii olitti arganne 360 hir'aa jechuudha. Akkuma asitti arganne 0.7 time arganne isa kana yoo 360 hir'uu inventory'n keenya kan 0.7 time irratti inventory'n keenya jijjiiramu sun jechuudha. Guyyoota meeqa fudhatama jechuudha. Akkuma asii olitti arginu guyyoota 514 keessatti inventory'n san
converted into cash ta'uu danda'a jechuudha. Jijjiiramuu ta'uu danda'a jechuudha. The length of the holding period show a potentially greater risk of obsolescence. Kun dhiibbaa yookaan riskii guddaa abbicha inventaraa yookaan namticha gurguru san irratti dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Wanti inni inventariin inni namaaf gurgure jechuudha account receivable godhee guyyoota 500 fi 14 keessatti converted into cash ta'ee fi dhufa jechuudha. Kanaaf asirratti dhiibbaa guddaatu argama jechuudha. Akkuma sarkilii irratti arginutti inventarii kana ni gurgura maalitti gurgura account receivable gurguruu ta'uu danda'a or cashinis ta'uu danda'a jechuudha. Erga cashii yookaan account receivable gurgure jechuudha. Average collection period jira jechuudha. Akkuma as olitti arginu jechuudha. Guyyoota 660 keessatti cashiin hammam takkatu guyyoota keessatti gala jennee kan laallu ta'a jechuudha. Cashiin kun erga kanatti deeme jechuudha. Nama saniif hagam takkatti gala jennee ilaalla. Isa kana akkasuma ammas accounting or average age of inventory guyyoota hagam takka keessatti from inventory ta'ee gala jennee sarkilii isa kanaan hojjechuu yookaan measure or estimated goonee kaayuu dandeenya jechuudha sarkilii kanaan. Yeroo isa kana sarkilii kana operating goonuu jechuudha. Number of day it take to convert inventory and receivable to cash. Operating circle jechuun guyyoota ittiin inventariin akkasuma account receivable gama cashitti jijjiiraman jennee ilaallaa jechuudha. Operational cycle is equals to account age of inventory plus average collection period jennee walitti idaana jechuudha. Isa kana walitti idaanu average collection periodin as walitti argannee turre guyyoota 168 akkasuma average age of inventory asuma walitti argannee jirra 514 argannee jechuudha. Isa kana walitti idaanu maallaqni kun yeroo saayikiliidhaan dhufu jechuudha. Guyyoota 682 keessatti converted inventory and receivable to cash ta'a jechuudha. Gama kaashitti sarkilii kanaan kan ittiin shalagamu average age of inventory keessa operational sarkilii kanaan kan xumuramu yookaan measure godhamudha jechuudha. Karaawwan kanneen kanaan kan ittiin operational sarkilii hojjennu ta'a jechuudha. Converted inventory or inventory and receivable into cash. Maallaqni nuti namatti kennine yookaan meeshaan inventory nuti namaaf kennine account receivableidhaan kaashiin san jechuudha. Account average collection period guyyoota hagam takka keessatti maallaqa walitti sassaabbata namtichi yookaan abbaan maallaqa san nurraa fudhate yookaan inventory san nurraa fudhate hagam takka maallaqa hagam takkatti walitti sassaabbachuu danda'a. Jennee ergasii sarkiliin itti aanu average age of inventory ta'a jechuudha. Liqeessaa kanaaf jechuudha hammam takka kafalaa jennee kan ittiin ilaallu jechuudha. Guyyoota hagam takka keessatti kaffalaa yookaan maallaqni isaa ta'u guyyoota hagam takka keessatti maallaqatti jijjiiramee isaaf gala yookaan guyyoota 360 keessaa kaashiin hammam takkaatu galaaf guyyoota hagam takka guyyaa hagam takka keessatti galaaf jennee kan laallu average collection period. Kaashiin kun ni deema guyyoota hagam takka keessatti galee fi guyyoota 168 keessatti galeef inni noo maallaqa san namticha inventory irraa fudhate saniif isaaf galchuudhaaf guyyoota hagam takkatti fudhata guyyoota 514 itti fudhata. Yeroo guyyaa kana walitti idaanu operational cycleidhaan jechuudha. Guyyoota 682 keessatti maallaqni keenya gama kaashitti nuuf deebi'aa jechuudha. In operational cycleidhaan jechuudha. Kanaafuu barattoota keenya irraa asirratti ni gahaa yeroo inni dheeratu waan ta'eef isaa asitti abee taayippii lamaan asii gadi kanas
xiinxallee akkasuma salphaa karaa salphaa ta'een isiniif hubachiifna jennee isiniif qopheessina. Arraafis barnoonni kun akka PowerPointiitti yoo kan isiniif qophaa'u feetanis PowerPointiidhaan isiniif keenya nuti garuu difaayinilii goonee isiniif ibsuu barbaanne. Kanaaf arraaf asirratti qophiin kun yoo dhaabbate gaariidha. Taayippii itti aanu akkasumatti itti fufnaa. Kanaaf arraaf nageetti isin jechuu barbaanna.